Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti paartii haaraa ijaaruuf ayyama galmee argachuuf iyyata dhiyaate fudhatama dhabsiisee jira. Boordiin filannoo ibsa wixata kaleessaa baaseen dhaaba siyaasaa naannoo sanaa haaraa hundeessuuf yaalii taasifame keessatti qindeessitoota akka ta'an Gabra Mikaa'el Tasfaayiif kanneen biroon eebla bara 2023 ayyama galmee yeroo fi argachuuf iyyataniiru. Qindeessitoota keessaa tokko Isaaq Waldaay roobii har'aa VOA'tti akka himanitti murtii boordii filannoo irratti oliyyannoo ni dhiyeeffannaa jedhan. Boordichi maqaa yeroo dheeraaf filattoota biratti beekamaa tureen paartii siyaasaa haaraa hundeessuun lammiilee gidduutti burjaajii uuma jechuun gaaffii kana kuffiseera. Boordichi gaaffii Abut akka dhaaba siyaasaatti sadarkaa seera qabeessa ta'een akka deebi'ee galmaa'uuf dhiyeesse kanaan dura fudhatama dhabsiiseera. Abut gama isaatiin murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kabara darbe baatii sadaasaa keessa mallattaa'e kafaallessu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Mulugeetaa Hatsibaa Maqaleerraa gabaaseera. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koonsoo fi aanaa addaa Daraashee keessatti raammoon biqiltuu midhaanii nyaatu oomisha misingaatii fi kanneen biroo irratti miidhaa geggeessaa jiraachuu isaa qonnaan bultoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon qotiinsa bulchiinsa naannichaa kilinikii eegumsa biqiltuu Arbaa Mincitti balaan kun godina Koonsootii fi keessatti mul'achuu isaa ibsee jira. Hoogganaan kilinikichaa obbo Muluu Aalam Marshaa aanaa Daraashee keessatti lafa misingaa midhaan irra jiru hektaara 32 irratti raammoon kun mul'achuu isaa himaniiru. Raammoo kana to'achuudhaaf mootummaan waan gargaarsa gahaa taasisaa hin jirree fi jiraattonni akkaataa aadaatiin ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii Yoonataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo sirna amantaa suukanneessaa ta'e kan Keeniyaa keessatti geggeeffamaa jiruun lubbuun namoota darbanii 19 immoo dabalataan argamuun isaa beekameera. Sirna amantii kanaan namoonni jannata seenuu yoo barbaadan beelessanii of ajjeesuu qaba jedhaniiti kan ajajanu. Bal'ina kanas Tuujubeetu nutti hima. Kibxata darbe Keeniyaa keessatti aangawoonni sirna amantii suukanneessaa jedhameen karaawwatame reeffatti dabalaa 19 erga arganii booda lakkoofsi namoota du'anii 300 caalee jira. Akka aangawoonni jedhanitti kanneen du'an kun miseensota waldaa God News International jedhamuuf Pool Makeenziitiin hoogganamuuti. Makeenziin hordoftoonni isaaf ijoollonni isaanii yoo of beelessuudhaan du'an utuu dhummi biyya lafaa hin ga'in jannata seenu jechuudhaan ajajee jechuun himatame. Namoonni 600 ta'an ammayyuu hin argamin jiraachuu aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Makeenziin baatii eeblaa keessa poolisiitti kan harka kennate yoo ta'u baatii darbe mirga wabiin gadhiisamuu dhorkamee jira. Hanga yoonaa oliyyannoon dhiyeeffanne jalqaba waggaarra ijoollee 2 beelaaf ukkaamsuun ajjeese jedhamuun shakkamee to'annaa jala erga oolee boodarra gadhiifamee jira. Naajeeriyaa keessa bidiruun namoottan cidha dhaqanii deebi'aa jiran feetee turte tokko garagaltee lubbuun namoottan hedduu baduun isaa gabaasameera. Gabaasni kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata. Naayijeeriyaa gama kaabaa naannoo laga Niijeeritti yaballi tokko garagaluudhaan namoonni 100 ol du'uun gabaasamee jira. Poolisiin kibxata galgala gaazexeessotaaf ibsa kenneen akka jedhetti innaa balaan sun uumame yabalattiin ganama barii kutaa biyya gama dhiyaa gara Kwaaraatti imalaa turte. Hedduun imaltootaa kutaa dhiyoo jiru cidha Niijeer keessatti geggeessame irratti hirmaatanii deebi'aa turan. Kanneen balaa kanaan du'an keessaa ijoollee hedduun jiraachuu aangawoonni dubbataniiru. Dubbiimaan poolisii Oksaanmii Ajaayii akka jedhanitti yoo xiqqaate balaa kanaan namoonni 103 yoo du'an kanneen 100 yookaan isaa ol ta'an immoo baraaramaniiru. Namoonni itti dabalaa du'an yoo ta'e barbaachi itti fufee jiraachuun gabaasameera. Bara 2022 keessa lakkoofsi godaantotaa biyyoottan giddugaleessaatii fi baha Afrikaa irraa gara Awurooppaatti ittuu deemanuu du'anii dabaluu isaa dhaabbanni godaantota addunyaa beeksisee jira. Irra hedduun godaantota kanaa immoo gara Itoophiyaa irraa warra deemanii akka ta'anis ibsameera. Gabaasa kanaafis Tujube. Waggaa darbe giddugaleessa bahaaf kaaba Afrikaatti erga bara 2017 as lakkoofsi du'a godaantotaa olaanaa ta'ee jira. Naannichatti karaa lafaaf galaanaatiin godaanuu osoo yaalanii namoonni tilmaamaan 3,800 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Lakkoofsi kun bara darbe wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu 111 dabaluu kan agarsiisu yoo ta'u addunyaarraa sababa kanaan kanneen du'an walakkaa ta'uu dhaabi godaantota addunyaa beeksiseera. Lakkoofsi namoota du'anii haala sodaachisaa ta'e kun nageenyaaf eegumsa godaantotaa mirkaneessuuf tarkaanfiin hatattamaaf tattaaffiin walta'iinsaa akka barbaachisu ibsameera. Hanqinni ragaa sababa daandiin lafoo murtaa'aa ta'uurraan kan ka'e lakkoofsi namoota du'anii qabatamaan kana caaluu ta'uu akka hin oollee ibsamee jira. Yemen keessumaa naannoon waraanaan miidhaman du'a imala lafoon geggeeffamu baay'inaan kan mudate yoo ta'u kunis adda durummaadhaan jeequmsa godaantotaa irratti kan fuulleffate irraan kan ka'e. Haalawwan kana keessatti karaa Yemeniif Saawud Arabiyaa gidduu jirutti yoo xiqqaate lubbuun namoota 795 kan darbeef baay'inaan godaantota Itoophiyaa irraa dhufan kan keessatti argaman yoo ta'u kunis kaaba Yemen bulchiinsa Saadii
kan finciltoota Hutiitiin to'atamee jiru keessatti ta'uun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaa seera jal'isuu dabalatee yakka federaalaa isaan irratti dhiyaate 37 fi balleessaa hin qabu jechuudhaan haalanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan kunooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa mana murtii kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaateef balleessaa hin qabu jechuun falman. Adda durummaadhaan paartii Riippaabilikaanotaaf dorgomaa pireezidaantii ta'an Tiraamp yakka federaalaa 37 himataman. Kanneen kunis seeraan ala galmeelee iccitii of harkatti qabachuuf murtii haqaa jallisuudha. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii isaan jalqabaa kan himannaan federaalaa irratti dhiyaate ta'aniiru. Boodarras bakka tapha kullee Beedministar Niwuujersii irraa haasaa dhageessisaniin har'a seenaa biyya keenyaa keessatti aangootti fayyadamuu baay'ee hamaaf fokkisaa ta'e argineerraa jedhan. Kan hubatamuu qabuuf nama gaddisiisu pireezidaantiin aangoo irra jiru kan malaammaltummaan dhuunfatame mormituu isaa siyaasaa olaanaa irratti himannaa kijibaa dhiyeessee jedhan. Deeggartoonni isaanii dhibbaan lakkaa'aman mana murtii Maayaamii bakka Tiraamp himannaa yakkaa 37 irratti dhiyaatetti argamanii jiran. Himannaalee sana keessaa galmeelee iccitii 100 ol kaan isaanii kan karoora meeshaa niwukilaaraaf ittisaa of keessaa qaban of harkatti qabachuudha. FBI'n baatii hagayyaa keessa mana jireenyaa isaanii kutaa Filooriidaa Mar-a-Laagoo jiru keessaa argate. Gorsaan addaa ministirii haqaa Jaak Smith qorannoo federaalaa kan akka hooggananiif muudaman. Biyyi keenya olaantummaa seeraaf cichinni qabu addunyaaf fakkeenya ta'a. Biyya kana keessatti seera tokko qabna innis nama hundarratti hojiirra oolaa jedhan. Smith yakka laalcha saffisaa ta'e barbaadaa akka jiran dubbatanii garuu jalqabuuf ji'oota fudhachuu malaa jedhan. Tiraamp bara 2024 irra deebiin pireezidantii ta'uuf kan dorgoman yoo ta'u adda durummaan dorgomaa paartii Riippaabilikaanotaati. Uummanni Tiraamp himatamuu qabuuf dhiisuu isaanii irratti addaan qoodamee jira. Lakkoofsi namootaan walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa biyya isaanii keessatti raawwatuun qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara miiliyoonii 100 ta'uusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Oduun kun sittaanii dhiyaata. Sababa walitti bu'iinsa ari'atamuu yookaan dhiittaa mirga namaan kan ka'e uummanni miliyoonii 100 fi miliyoonni 10 qe'ee ofii dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii koomishiniin olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Baatii eebilaa qabee Sudaan keessa sababa wal waraansa kanaan namoonni gara miliyoona 2 ta'an qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru kunis lakkoofsi kun dabaluuf sababaa ta'ee jira. Jaarmee baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kan hoogganan Filippo Grande gabaasii waggaa kan UNHCR kan bara 2022 roobii har'aatuun maxxanfamiin dura gaazexeessotaaf Jeenivaa keessatti ibsa kennaniin kun addunyaa keessaa rakkoosa guddaadha jedhan. Waggaa darbe qofaa erga wal waraansi addunyaa lammaffaa as namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uu inni guddichi Raashaan weerara Yuukireen keessatti geggeessite jalaa kanneen dheessan miliyoona 11 ol kanneen ta'an dabalatee namoonni itti dabalaa miliyoonni 19 qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Baay'ee muraasa qofaatu mata duree oduu ta'u jechuudhaan Giraandiin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin waraanni Sudaan keessatti raawwatame lammiileen biyyootii dhihaa erga gamasii baafamanii booda maxxansaa fuula duraa irratti bahuu dhabee jechuun falmaniiru. Waldhibdeen Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Itoophiyaa fi Maayinamaar keessatti uumames bara 2022tti tokkoon biyyoota kanaa keessatti namoota miliyoona 1 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaa ta'ee jira jedhan. Akka addunyaatti buqqaatonni harki caalaan isaanii naannoo daangaa biyya ofii keessa jiru. Isaan keessaa harka 3 keessaa tokko kanneen miliyoona 35 ta'an gara biyyoota biroo baqachuudhaan baqattoota akka ta'an gabaasni UNHCR ni mul'isa. Baqattoonni irra caalaan kan keessummeessaman biyyoota dureeyyii Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaa keessa jiraniin osoo hin taane biyyoota galii gadaanaa hanga giddu galeessaa qaban Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiraniin ta'u. Yuugaandaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Saariil Raamaafoozaa hoogganaa garee kanaa akka ta'anidha kan gabaasame. Biyyoottan kun wal waraansicha irratti ijjannoo addaati kan qaban. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti murtoo akka Raashaan Yuukireeniin gallakkiftee baatu gaafatuu fi Raashaa balaaleffatu isa bara 2022 irratti Afrikaan Kibbaa, Ugaandaa fi Riippaabilikiin Koongoo sagalee hin kennine. Zaambiyaa fi Masirii murticha deeggaranii yommuu sagalee kennanu Seenegaal hin hirmaanne. Dubbii himaan pireezidaantii Afrikaa Kibbaa Viinsent Maagweenyaa imalli hooggantoota Afrikaa kun akka waan hin oolletti ibsanii sababa nageenyaatiif jecha garuu gaafa kamiin akka ta'e himuu akka hin barbaanne ibsaniiru. We are anticipating that quite imminently a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia. Yeroo dhiyoo keessatti jilli hooggantoota biyyoottan Afrikaa gara Raashiyaa fi Yuukireen akka deeman eegamaa jira. Afrikaan Kibbaa walitti dhufeenya ho'aa Mooskoo waliin qabduu fi biyyoota lixaatiin qeeqamteetti. Dooniiwwan waraanaa Raashaa dhiyeenya kana Afrikaa Kibbaa keessatti shaakallii waraanaa taasifame irratti hirmaataniiru. Ji'a darbe immoo Afrikaa Kibbaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi biyyattiin Raashiyaadhaa fi meeshaa waraanaa gargaarteetti jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Meeshaalee waraanaa doonii Zeleedii Arri jedhamtee moggaafamteen buufata doonii Keeptaawon irraa dhoksaadhaan gara Raashaatti fe'amuu isaa Afrikaan Kibbaa haaltee jirti.
Garuu dhimmichi walitti dhufeenya Waashingtenii wajjiniin jiru waan qabbaneessa fakkaata. Seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi sabni tokko waa'ee Afrikaan kibbaa ammayyuu waliigaltee bu'ii daldalaa biyyoottan lammanii gidduu jirurraa fayyadamaa jiraachuu ishee irratti torban darbe gaaffii kaasanii turan. Waa'ee qoqqobbii kaasuudhaanis biyyattiin karaa diinagdeetiinis adabamuu qabdi jechuudhaan dhiibbaa gochaa jiru. Xiinxalaa Istiifen Guruusdi Inistituutii dhimmoota addunyaa Afrikaa kibbaatti argamurraa akka jedhanitti imalli jiila hooggantootaa kun jijjiirama fiduu danda'a jechuun waan salphaa miti. Yeroo ammaa biyyoottan lamman gidduutti lolli cimaan waan taasifamaa jiruu fi marii nageenyaatii fi waan mijataa akka hin taanes ibsaniiru xiinxalaan kun. It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded. Himannaa Afrikaan kibbaa karaa seeraan alaa Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa kenniteetti jedhuu fi waa'ee iccitii doonii Lady R jedhame sana qabbaneessuudhaaf yoo ta'e malee jijjiirama fiduudhaaf waan bakka dhugaa irraa madde natti hin fakkaatu. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin sochii hooggantoota Afrikaa kana simataniiru. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitirii Kuloobaa torban darbee ibsa karaa toora masariitiitiin kennaniin wantoonni jaarsummaadhaaf dhiyaachuu hin qabne akka jiran hubachiisaniiru. Any peace initiative should respect the territorial integrity of Ukraine. It should not imply Yaaliin nagaa kamuu daangaa Yuukireeniin kabajamuu qaba. Daangaa Yuukireen kamiinuu kan Raashiyaadhaaf eeyyamu fudhatama hin qabu. Akkasumas karoorri nageenyaa kamiyyuu gara wal dhibinsicha qabbaneessuutti kan geessu ta'uu hin qabu. Afrikaa kibbaa keessatti sirna appaartaayidii wajjiniin marii taasifame irratti gahee guddaa kan taphatan Raamaafoozaan marii nageenyaa taasisuu irratti beekamoodha. Haa ta'u malee dhimma Raashiyaatii fi Yuukireen irratti Chaayinaa dabalatee karoorri nageenyaa biyyoottan biraatiin yaalame milkaa'uu hin dandeenye. Ergamni hooggantoota Afrikaa kunis bu'a qabeessa ta'a jedhamee akka hin eegamne xiinxaltoonni ammaanuu ibsaa jiru. Karaa biraatiin mootummaan Afrikaa kibbaa walgahii garee biyyoottan shanii isa BRICS jedhamee beekamu irratti waan ta'uu qabu yaada